Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota Abdii Koomeedii. Hadhaan tana oduu akkam garaa nama nyaatoo qabadhee dhufe. Oduu gaddaati jechuudha obboleeyyan kiyya. Yeroo baay'ee oduu gaddaa maa nutti hin teettanii. Kun immoo ka akkam garaa nama nyaatudha jechuudha. Maal jawwee warraa fi barumsa ta'a. Warraa fi barumsa ta'a. Suuraa mucattii tanaa ta'uutiin ka'e kunoo ka asirratti argitan kana. Mucattiin tun seenaa isiirraa dhawaa tokko tokko isinitti himna. Waan isiirra ga'ellee isinitti himna jechuudha. Obboleeyyan kiyya viidiyoo kanaan madhumaatti na hordofaa. Warraa fi barumsa ta'a. Warraa fi barumsa ta'a. Shamarran teenna keessattuu shamarran teenna. Warra biyya ambaa keessa jiranii fi biyyoota arabaa garagaraa keessa jiranii jaraaf barumsa guddaa ta'a. Rabbiin isin qaba viidiyoo kana na hordofaa irraa baradhaa. Mucattiin tun maqaan isii Faaxumaadha. Maqaan isii Faaxumaadha. Akkuma nama kamiyyuu biyya arabaa kana keessa turte. Osoo gara biyya arabaa sin fidin jalqaba waa'ee biyyaarraa kaafnu. Faaxumaan biyyatti abbaan isii waan takka qabarra harka qalleeyyii ture. Suuraa isii argitan kooliin kaa'e kan harka qalleessa ture. Abbaan isii biyyuma dhalate keessatti godina Arsii lixaa aanaa Dodolaati jechuudha. Ganda Buura Callee jedhamu keessa dhalatte achitti baratte illee. Amma waa'ee isii isiniif himuuf abbaan isii biyya dhalate kan keessatti nama gabaree ta'e dalagaa ture waan takka hin qabu. Mucattiin hanga kutaa 8 akkuma irrattuu barataa turte. Gaaf tokko abbaan erga gabaree nama galee ol danda'ee waa qotee yoo bitatee qotatu eegale. Rabbiin hin taaneef erga inni of danda'ee qotiyyoo bitadhee of danda'ee qotataa jira akka namaatti jiraataara jedhee qotiyyoon tokko jalaa du'e. Jalaa duunaa hundi rifatee abbaan isin gaddee ummanni si wasanii ekonomiin ummataa akkasitti walii darbuun jiru wayita walii guurree hin binnaaf jedhanii yaadanillee bitaniif illee garuu qotiyyoo qotu bituu hin dandeenye abbaan waan godhu dhabee mucattiitiyya qotiyyoo tokkocha hafe gurguradhee biyya arabaa si erga shamarran biyya arabaa deemanii dalaguu jiranii jedhee qotiyyoo tokkocha qabu sanis gurguratee mucattii tana gara biyya arabaa erge jechuudha. Wayita ergu mucattiin illee maashaallah akka gaariidha. Faaxumaan jechuudha. Faaxumaan maashaallah dalaydee halkanii guyyaa qorqoorroo bittee fi farda gaarii bittee fi haadhaallee mana jijjiirtee akka gaarii dalaydee turte. Faaxumaan abbeeraa koo bira galti. Mana tokko waliin galla kunoo suuraa sirra wajji kaanee turre. Gaafa kaan abbaan isii kun immoo nama barumsa qabu miti nama kaan akkasitti kunoo namni tokko uumamaan tokko miti ni jiraateenna. Magaalaa dhaqee waa lakkaa'ee waa akkasii miti. Mucaatu jira. Mucaan ka warra maatii isa mara qabee deemu. Ka mucattii tanallee gara biyya arabaa kana erguuf jabeesse muca jira. Barsiisaadha Shaashamannee jiraata. Mucaan kun Shaashamannee jiraata mana warraa kana ka to'atu isa. Waan tokko tokko hatta abbaayyuu hoolaa gurguruu deemu ka faana deemee dhufee gurgursiisu isa. Bakka ilmi namaa kun hin jiraanne. Bar abbaan ilma caaluu danda'a. Abbaan ilma irraa waa beekuu danda'a. Abbaan gariin hin jiraanne kun ka warra pirofeetiin taate. Kana waan taanee mucattiin illee obboleessa amanteetumaan waan qabdurra ergataa turte. Obboleeyyan kiyya. Waan qabdurra ergataa turte, maallaqa irra ergataa turte, qabeenya irra ergataa turte. Mucattiin tokkoffaa warra ofii gargaartee haala irraa gargaarteetta. Ofii gadhaabachuuf lafa naabiti jettee waan qabdu maallaqa irra ergataa turte. Mucattiin Faaxumaan jechuun birrii mana kiraatu abbeeraan irraan fuudha abbeeraan kiyya jechuudha. Kiraa manaa kafalee yoo jedhanii hundoo akka wayii tattaati. Barranyaa birrii jedhanii foggoraanii turan. Barranyaa birrii jedhanii ni jechuudha. Osoo duuteeyyuu maallaqa kee bira waa nyaattaa jedhanii jechuudha. Innaa obboleeyyan kiyya oduun kun baay'ee nama rifachiisa. Yaa obboleeyyan kiyya akkasii innaa waan jedhu qabu jechaadhaan wanni takkatti jiru addunyaa kanarra wanni goonu hin jiru. Waan rabbiin namaa qadare ta'a namni hundinuu. Garuu wanni beeku qabda mucattiin tana nama obboleessa kee jettee namanii shamarran ta'een asii yaadee garaa na nyaata. Mucattiin tun fira keenya illee haa taatu nama nu beenu illee haa taatu
wanni hadhanu agarree nurra ga'e jennu kun nama biraarrallee ga'ee danda'a. Ani ilma dhiiraa ta'e wayitu hin boo'u maali jennaan uumaa kiyyarraa garaa laafaa ilmi dhiiraa hin boo'u jedhanan beektaa yeroo baay'ee ilmi dhiiraa akkamitti boo'a wayi shamara taate angaruu garaa laafa narra laalina angaraa laafa garaa na nyaata namni waan garaa na nyaatuuf wani namarra ga'u kun waan arguuf bakka ilmaan qabachuu hin danda'u keessattuu ka shamaraa kun garaa na nyaata amri dhiiraan qabdu sanuu biyyaa boonuu ni eeyyamu dhala erga biyyaa baate waan biyyaa baateef san yoo guuttachuu dadhabdu guuttattee dhabdu badaadha addunyaa kanarraa waa sadii bada jedhan waan namni dalagatee walitti qabate nama jalaa nyaachuu jaalallee ati jaalattu namni sirra jaalachuu namni ati tola itti ooltee keerii gooteef deebi'ee si nyaachuu wanni kun waan ulfaataadha. Mucattiin tun waliigalatti Faaxumaan maal taate ergattee mana naa bittee yoo jettu mana biraan hootoo kaasee ergaaf obboleeyyan kiyya obboleessummaan turuun kun garaa takka dhalata mee obboleessi kiyyaa obboleessi turuun garaa takka keessaa gadi ba'e mana biraa hootoo kaasee ergaaf maashaallah numara dhiftee bitadhe mana nun jettee gammaddee ammallee fakkeessee mana irra ijaara jedhee manuma biraa ka ijaarame fakkeessee irratti ergaa si ijaare jedhaa maallaqa hagana bira qabadhe mana ijaaradhe gammade jettee gara biyyaa galte oduu kana dhiyoo kana dhageenye haga galtee ji'a 4 keetteerti haga gara biyyaa galte jettiin kun ji'a 4 keetteerti gaafa sii galtu mana kiyya nama mudhisi qoy hojiirra jiraa sitti mudhisaa dhufee sitti rakkaba akkana kootta akkana godhi maa gariin dhufe maanatti hin dhufe meettaa dhufu shaashamannee irraa gad dhufe hin qamaa dhugaa hin aarsaa jedhanii kootu maallaqa baankii qabu iyyuu naa kennan akka qullaa gad dhufe waan woxii godhu hin qabu mee itti gara dhufu magaalaa bakka manatti kireeffatettini baadiyyaa teettee yeroo dheeraaf obsaa dhayte gaaf kaan bilbilee itti manni horii bitellee hin jiru lafti sii bitellee hin jiru manni ijaarellee hin jiru maalleen akkinatellee hin jiru nattuun erginee anuus hin beeku mucattiin tun baadiyyaa bakkuma jirtutti of fanniste jechuu obboleeyyan kiyya haadha of keettee fajjeeftee jecha Faaxuma mucattiin suuraa si waliin kaane kun shamarran keenya wallaahi na amani amanamaan rabbi nama jaaladhu malee namanii nama jaaladhu malee namanii shamarran tun obboleeyyan keenya haadha kee obboleettii keenya tanuu deettu jechuudha kawaa marannuu taatu jechuudha obboleessi turuu inamanii siin jedhe bakka inamanii hagafi haadha takka abbaa takka raadhanne jettee inamanii haga sanuu yoo haadha ta'e sii taate malee haga sanuu yoo sirriifate abbaa kee yoo taate malee abbaa kee yoo taate malee haga sanuu gara haadha jecha hoowa haga tokko yoo balleessellee maras jalaan balleessu yoo balleessellee horii maras jalaan nyaata abbaan kee jechuudha keessattuu ilma dhiiraa obboleessa jettee waan agarteetti ergisuudhaan osoo fi eeggattanii shamarran keenya hireen keessan kun garaa nama nyaata yoo biyya namaatti jiraatte yoo heerumtee carraa gaarii argatte alhamdulillah carraa saniif fayyadamii jiraadhu yoo hin heerumne immoo biyya namaatti jaarsallee heerumtee jaarsallee argataa hin jiraanne horii qabdu walitti dalagadhu walitti qabadhu gara biyyaa gad Faaxumaan kalee mana nu wajjin nu biratti bu'aa turte ijaazaa abbeera kiyya bira buuti an abbeera kiyya bira dhaqoo dhagarraa hadha wanni asinitti immoo waan mana fagootti ta'eetii miti waan mana keenyatti ta'e isinitti maa jira waan qaamaan nurra ga'e akka waan nurra ga'e jedha malee amma kana nurra ga'e jedha beektanii seenaa fagoo isinitti maan jiru seenaa mana namaatti dhageessinitti maan jiru obboleeyyan kiyya kanaafu
shamarran keenya bilis rabbii jecha of eegaa waan ta'e keessattuu waan dalagatti waliin qabadhu jaarsa caalallee heeruma yaaduu caalallee heeruma jaarsi rabbi harka jira heerumni rabbi harka jira waa biraa ta'uu rabbi harka jira kun horii madala itti jabeeffadhu akkuma taa'ee ta'ee bakkuma amantuu itti jabeeffadhu ulamaa immoo nama rabbii jettu nama horii keessa yoo kaa'attan immoo nama maallaqa guddaa qabu bira kaa'adha nama naggaaddee amma fakkeenyaaf warra kiyya amanuu dhabeetiin garuu warra kiyya rakkatee boru si deebisne jedhanii na jalaa balleessaniif jecha maallaqa kiyyeessatti erga dhabeetanii abbeeraa kiyya jira kombaayinerii 2 qaba magaazina guddaa qaba qamadii bita waa baay'ee bita horii baay'ee waan qabu horii tiyya diqqoo tiyya natti najamu jedhee isa bira walitti qabadhaan namni maallaqa baay'ee qabu diqqoo tiyyaatti najamu nama akkasii bira maallaqa kaa'achuu yaalii godha gosi kiyya kana jechuudha waan dhageettanii horaa bulaa irraa fayyadamtu jedhee yaada hireen Faaxumaa kun akkasii muudanne boleeyyanki asumaan si midhaamaan galatoomaa isin jaalladha.